Daawwattootaa fi hordoftoota fuula miidiyaa keenya karaa YouTube chaanaalii ifa biyya lafaatiin kan hordoftanii nagaa waaqayyoon dhuma hin qabne araarri gooftaa keenyaa isiniif haa baay'atu. Nagaan isiniif haa baay'atu maatii waaqayyoo ana obboleessa keessan mishinar Joosii Marabbaati. Fedha waaqayyoo ta'ee marsaa lammaffaa sagantaa keenya to'a jalqabaa kanarraa waliin eegallu ta'a. Turtii gabaabaadhaaf sin jalaa fagaannee turreerra amma garuu marsaa lammaffaa sagantaa keenya har'a kan waliin eegallu ta'a. Waaqayyo sinaa eebbisuu namoonni baay'een maaliif ni jalaa fagaatanii maaliif hin deebitanii jetanii keessan karaa garaa garaa nu qunnamaa turtaniitu isa kanaaf xinnoo haalotuma jiruu fi addan sin jalaa kunnirree bifa haaraadhaan qabanne akka dhiyaannu waadaa seennee turre kunoo bifa kanaan dhiyaanneerraa waaqayyo nagaa nu godhee mata duree haaraa tokko qabannee gara keessan dhufneerra. Barnoonni kun itti fufaadha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaanee kan waliin barannu ta'a. Lakkoofsa 1 amma 16 isa jiru waliin barannaarra. Amma garuu amma 9 kan dubbisu isa booddee kana gabaabaa kanan. Kan dubbisa maqaa gooftaatiin akkasidha. Saa'ol amma illee barnoota gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesuutti dambana gara hangafa lubootaa dhaqe. Warra daandii wangeelaa irra adeeman yoo argee dhiirotas ta'u dubartootas ta'u jedhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaade. Kanaafis ajaja manneen sagadaa Damaasqootti akka isaa caafuu fi hangafa lubootaa gaafate. Utuu adeemus Damaasqootti dhiyaate kunoo dingata ifni waaqa irraa naannoo isaatti balaqqeesse. Lafa dha'ee sagalee Saa'ol Saa'ol maaliif na allaattaa jedhuun dhaga'e. Inni immoo eenyu ati yaa gooftaa jedhe. Sagalichi deebisee ana Yesus kan ati ari'attu garuu kai gara mandaraatiitti waan gochuun siif ta'us sitti in himamaa jedheen. Namoonni warri isa wajjin adeemaa turan calluma jedhanii dhaabatan malee waa dubbachuu hin dandeenye. Isa dubbatuuf sagalee isaa dhaga'uu irraan kana ta'e nama tokko illee hin argine. Saa'ol lafaa ka'ee ija isaa yommuu banee waan tokko illee arguu hin dandeenye. Kanaafis harka isaa qabanii Damaasqootti galchan. Amma guyyaa 3tiis waa arguu hin dandeenye. Yeroo sanatti homaa hin nyaanne hin dhugne siyyeedha. Hin kadhanna. Teessoo keerra abiddaan marfamtee kan jiraattu gooftaa baraaf lakkoofsa kan hin qabne barri mootummaa kee qulqulluuf qajeelaa kan taate ati. Dhaloonni darbee gooftummaa kee waaqummaa kee kan sifaaf narraas akkas borisitti fufee bara baraan uumamni hundumtuu kan si jajatu gooftaa. Al tokko ol kaatee al tokko gadi kan hin buune ati. Al tokko jajamte al tokko kan hin tuffatan. Arrabni hundumtuu gooftummaa kee kan lallabu. Jilbi hundumtuu siif kan jilbeenfatu. Ati waaqayyo keenya kaleessa waaqa Abrahaam waaqa Isihaaq waaqa Yaaqoob. Har'a immoo waaqa koof waaqa saba kana waaqa taa'ee dudduuba na dhagaa jiru. Gooftaa Yesuus si haa galatu. Yaa waaqayyo dubbii keessa jireenya kennu isa lubbuu namatti deebisu isa warra hin jirre jiraachisuu danda'u. Dubbii kee fayyinaa, dubbii kee qajeelchu, dubbii kee aaressu sana dubbii kee dhaga'uudhaaf gurra laphee keenya bannees dhaggeeffannaa nu gargaari. Haleluuyaa. Phexros akkana siin jedhe gooftaa dubbii buddeen jireenya bara baraa hoositu qaba si dhiifnee sadhanna. Dubbii jireenya hoositu qaba si dhiifnee sadhanna Phexros. Bishaanoo biyya lafaarraan arganna, buddeenoo biyya lafaarraan arganna, qabeenyoo biyya lafaarraan arganna. Laraba hadigas kan nuti argachuu hin dandeenye biyya lafaarraa jireenya hoositu qaba si dhiifnee sadhanna. Dhugumayyuu dubbiin jireenyaa si harka jira gooftaa koo. Dubbii jireenyaa sana nuti dubbatu. Hubannaaf ogummaadhaan sagalee kee nu barsiise. Wanti sammuu keenya dukkaneessuu barbaadu hadhaamu. Namoota amma dubbii kana dhagaa jiran nagaan isaanii jeeqamoo hafuurri isaanii jireenyi isaanii jeeqamee kan jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa argatan. Nagaa guutuun isaaniif haa ta'u. Hubannaa dubbii keetiitiin nu barsiisi. Hamaaf dukkaana nurraa dha'i. Sammuu keenya nu hubanii yeroo keenya nu harkaa fuudhi. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluuti. Ameen. Waaqayyo sinaa kabaju daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkuma kanaan dura barachaa turre har'a sitti fufnee hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 amma 17 isa jiru waliin baranna. Mata dureen har'aa eegallee turtii yeroo muraasaatiif irratti waliin barannu kiristaana jijjiirame kan jedhudha. Amma sirnan deebi'a jecha kana kiristaana jijjiirame. Bara kana keessa kiristaana jijjiirame argachuun baay'ee ulfaataadha.
Bara kana keessa kan nuti dhabnetu akka waldaa kiristaanaatti, akka tajaajiltootaatti, akka faarfattootaatti, akka lallabdootaatti kan namni kiristaana jijjiirame, tajaajilaa jijjiiramedhaan, amanaa jijjiiramedhaan, pheenxee jijjiiramedhaan. Isa kanaafi seenaa namichi utuun jijjiiramin dura dhiibbaa gurguddaa geessisaa turee fi erga jijjiirame immoo dhiibbaa gurguddaa karaa amantii geessisaa ture. Maqaa gooftaa Yesuusin lallabuudhaan, namoota namanni amansiisuudhaan karaa garaagaraa dhiibbaa geessisaa ture. Seenaa namicha sanaa kiristaana jijjiirame mata duree jedhu wal qabsiifnee ilaalla. Radeebiin dubbisa. Saa'ol amma illee bartoota gooftaa beeksisuudhaaf ajjeesuu banaa gara hangafa lubootaa dhaqee. Saa'olii amma illee bartoota gooftaa beeksisuudhaaf ajjeesuutu banaa. Inumaayyuu beeksisuu duwwaa miti. Ajjeesuutu illee banaa gara hangafa lubootaa dhaqee. Saa'ol amma illee gaafa jedhu kanaan duras gochiisuun akka ture dubbachuu barbaade. Boqonnaa 8 irratti achii deebitanii ergamoota boqonnaa 8 irratti yoo ilaaltan waan tokko argitu. Saa'ol ajjeefamuu Isxifaanositti walii galee ture. Kana irratti immoo guyyuma sana waldaan amantootaa Yerusaalem keessa jirtu irratti ari'atama guddaatu ka'e. Argitanii Saa'olii ajjeefamuu Isxifaanos irratti illee walii galtee qaba ture. Warri dhaqanii Isxifaanosin dhagaadhaan ajjeesanii uffata isaanii Phaawulositti yookiin Saa'olitti kennataniifi kan isaan ajjeesuu dhaqan. Saa'ol kun utuu gara gooftaan dhufe, utuun jijjiiramin, utuun gedderamin, utuu kiristaana jijjiirame ta'in dura nama dhiibbaa guddaa uumaa ture. Waldaa kiristaanaa irratti, tajaajiltoota irratti, amantoota irratti, biyya lafaa kana irratti maqaama gooftaa Yesuus jedhamu biyya lafaarratti akka hin dhaamne gochuudhaaf nama tataafataa ture. Amantoota irratti nama dhiibbaa geessisaa ture. Saa'ol jechuudha. Inumaayyuu mandara tokko duwwaatu utuu hin taane biyyoota garaagaraatu ergame. Roomaa keessas deeme, Yihudaa keessas deeme, biyyoota garaagaraa Yerusaalem keessa jiran deemeetii namoota maqaa gooftaa qaban dhaqee qabee lallabina wangeelaa namuma maqaa Yesuus qabu arguun barbaadu ture Saa'ol. Waldaa amantootaa lafarraa balleessu ture Saa'ol. Inumaayyuu akka mandaraatti hojjechuu keessaa ba'ee gara biyyootaatti intarnaashinaali hojii kana hojjechuu jalqabe. Seenaa Saa'ol irraa wanti nama isinii dubbadhe. Saa'ol sanyii Ibricha gosa Beniyaamidha. Hojii ergamootaa 22 irraa dhaqanii argachuu dandeessu. Akkasuma Filiippisiiyuu 3:5-11 waa'ee seenaa isaa kana dubbateera Phaawulos yookiin Saa'ol. Abbaa fi isaa Beniyaamiin keessa turanii Beniyaam keessaa gara kutaa biyya Roomaa magaalaa Qiliiqaa bara Tarsees jedhamtu dhufan. Inni kun sababoota garaagaraatiin ta'uu danda'a. Phaawulos egaa Tarsees iddoo jedhamtu sanatti dhalate. Achitti dhalatee Yerusaalem keessatti guddate. Lammummaa immoo kan warra Roomaa qaba haala taa'umsa lafaatiin. Barsiisaa seeraa Gamaali'eel jala taa'eyyummoo Saa'ol kun inni amma waa'ee isaa irru kun barsiisaa seeraa Gamaali'eel jala taa'ellee nama seera barateedha. Barsiisaa seeraa Gamaali'eel jechuun akka Israa'elootaatti yookiin akka biyya Yerusaalem keessatti barsiisaa beekamaan Gamaali'eel ijatii taa'ellee irraa barateera jechuudha. Nama seera beekudha jechuudha. Saa'ol kun kanaafi inumaayyuu seera barateenis immoo Phaawulos yookiin Saa'ol nama caalmaatti dhiibbaa uumu ture. Baay'ee nama dhiibbaa uumu ture. Nama raafama gurguddaa amantii irratti fidaa ture. Aari'annaa gurguddaa waldaa kiristaanaa irratti fidaa ture. Akka macaafa Musee fi macaafa Raajiidaatti yookiin akka seera Yihuudootaatti Phaawulos maqaa gadhee tokko yookiin mudaa tokko illee hin qabu. Baay'ee nama cimaa tokkodha. Seera Musee eeguudhaan, seera Raajiidaa eeguudhaan, seera abbaa kootiin naafan ture. Inumaayyuu ani Fariisota keessaa tokkodha. Waa'een Fariisota maal akka ta'e gara dudduubaa irratti dubbachuu nan danda'a. Fariisota jechuun asuma yoo isin dubbadhee Fariisonni isa lallaban hin jiraatan, isa jiraatan immoo lallaban. Kanaaf gooftaan maal jedhee barsiisa isaanii fudhadhaa jireenya isaanii dhiisaa. Maal jechuudha? Seera achi irra jiru guutummaa isaa sitti lallabu. Ba'aa morma kee irratti fe'u isaanii jedha gooftaan Yesuus gaafa dubbatu. Garuu isa keessaa tokko iyyuu hin eegame. Seerota 620 jiran hunduma isaa kana eegaa sana godhaadhaan seenaan lamatti garuu tokko ishee hin eegan. Isaan kana keessaa illee tokko ture. Garuu Saa'ol seera eeguudhaan iyyuu nama guddaa hin qabne, nama beekamaa ture. Fariisotaa ta'uyyuu malee. Dooktarinni wangeelaa keessaa waan barsiifame tokko iyyuu hin qabu. Hinaaffaa jallaadhaan waldaa kiristaanaa irratti balleessudha. Hinaaffaa isa dhumaatiin. Waldaa kiristaanaa kana lafarraa balleessuun qaba deebiidhaa ta'e kan Phaawulos ka'e yookiin kan Saa'ol ka'e.
Egaa amma Yerusaalem keessaa maal godhee gara lubootaa dhaqeetii luboota warra Yerusaalem keessaa bira dhaqeetii amma gara Damaasqoon deema. Amantoota achi jiran qabeenidha. Qabeenin gara keessanitti fidaa jedhee caafate caabsifate yookiin immoo laayisensii eeyyama fudhateetii gara Damaasqootii ka'e. Argitanii namichi kuni sadarkaa mandaraa duwwaatii miti. Kan inni nama hidhuu, kan inni nama ajjeesu, kan inni kiristaanota ari'atu. Biyya tokko gara biyya biraatti illee mishin gochuudhaaf yookiin ergama fudhateera jechuudha. Caafanni inni fudhatee kaaru kuni hidhuudhaaf aangoo akka qabu, ajjeesuudhaaf aangoo akka qabu, kiristaanota giliisuudhaaf aangoo akka qabu, caafata eeyyamaatu isaaf laatame jechuudha. Akkuma qaamni tokko qaama balleessu tokko to'achuudhaaf aangoo akka qabu ta'in agarsiisu, Saa'ol illee aangootiin kiristaanota to'achuu danda'u, mana hidhaa gashuu danda'u, caafata of harkaa qaba. Maaliif na hiitachuun hin danda'amu? Maaliif wangeela lallabaan jira? Maaliif na ari'atachuun hin danda'amu? Maaliif caafata qaba? Laayisensii qaba. Ajjeesuudhaaf laayisensii qaba. Balleessuudhaaf laayisensii eeyyama qaba. Akkuma har'aa bara kana keessa namni wal miidhuudhaaf, wal irratti ka'uudhaaf, wal balleessuudhaaf akka waan eeyyama qabuutti akkasitti ilaalu jechuudha. Saa'olii aayannaa guddaa nama geessisa ture utuu hin jijjiiramin gooftaan maaliif Saa'oliin filatee jireenyi isaatu hin jijjiiramin kiristaanuma jijjiirame tun ta'ini gooftaan maaliif hojii isaatiif barbaade maaliif hojjetaa isaa godhachuu barbaade ilaa waan tokkoon isinitti hima utuu inni caabsifate gara Damaasqoo dhaqaa jiru eessan jedhu wangeela lallabuu dhaqaan jiru wangeela lallabuu deemaan jiru wangeela barsiisuu deemaan jiru kiristaanota ari'uu gidirsuu dhaqaa jiru. Karaatiitti mul'ate Yesuus Kiristoos ifa wayii tokkotu irratti balaqqeesse. Haaleluyyaa. Nama kiristaanota balleessuuf adeemu, nama waldaa kiristaanaa lafarraa balleessuuf adeemu ifti wayii tokko irratti mul'ate hojii qofan si dibaa jedheen. Haaleluyyaa. Har'a namni dhaggeeffachaa jirtu tokko waan tokkoon sitti himaan. Jireenya ati keessa jirtu har'aa jireenya cubbuudhaan guute yoo ta'es, jireenya ari'annaan guute yoo ta'es, jireenya gooftaa wajjin waliin galle keessa jirtu yoo ta'es, cubbuu keef gooftaan baqatin. Si barbaada gooftaan, si geddera gooftaan. Ati gedderamuu barbaannaan moo ati jijjiiramuu barbaannaan moo dhugaan sitti himaan. Maaliif beektaa? Cubbuu Yesuus hin duuneef addunyaa kanarra hin jiru. Cubbuu ilmaan namaa hundumaatiif dhumaa hamma dhumaatti jalqabaa kaasee hamma dhumaatti cubbuu Yesuus hin duuneef tokkollee hin jiru. Cubbuu hundumaatiif ajjeefameera Yesuus. Cubbuu kam keessaa si baasee si gedderuu danda'a. Akeedu Phaawulos ana isa karaa cubbuu hangafatee qajeelummaatti hangafa na godhe. Haaleluyyaa. Amma namni cubbuu keessatti jiraala. Amma namni waan garaagaraa keessatti dhabdeetu jiraala. Sagalee tokkoon sii qaban kun kana dubbatu. Yoo gooftaa Yesuus Kiristoositti namanne ta'es, yoo har'a ajjeesaa isa ta'es, yoo har'a miidhaa isa ta'es, yoo har'a cubbuudhaan beekamta ta'es, yoo har'a nama yakkaan himatamu ta'es, yoo har'a akka Barabbaa isa gooftaa Yesuusiin hidhanii Barabbaa immoo gadhiisanii ta'es, achi dhoksaan sun maali beeku? Gooftaa Yesuus Barabbaadhaafis du'e cubbuu Barabbaas fudhatee Barabbaa gadi gadhiise. Har'a waan tokkoon sitti himaan cubbuu Kiristoos irraa sin fayyisne hin jiru. Ati gedderamuu barbaannaan kiristaana gedderame si godhachuu barbaadu. Yeroo tokko namoonni warri waldaa keessa ta'an waggaa meeqa kadhatan waggaa meeqa jiraatan iyyuu jiru. Maaliif gooftaa warra baay'ee barbaada? Utumati waldaa keessa waggaa meeqa barbaadu qaawanii uffata koo aarii uffatu utuu isteejirra guyyaa meeqa dhaabatu waaqayyo saba kee isa cubbuutii beekamsa cubbuutaan gabata yeroo tokko fidee kennaa dinqiitti kennee ayyaana dinqiitti kennee humna dinqiitti kennee yeroo inni mul'atu fa'aa argu. Yeroo inni mul'atu yeroo inni jijjiiramu fa'aa argu. Maaliif beekaa dhoksaansa? Waaqayyooti gedderuu barbaada. Maaliif egaa gooftaanii amantoota dhabe moo maaliif nama ajjeesu kan nama kiristaanota ari'atu kan maaliif barbaade hojjetaa isaa godhate? Waan shan irraa baran. Nuti warri kiristaanotaa iyyuu utuma Phaawulos hin jijjiiramin iyyuu jireenya inni jiraatu. Seenii galaaraa laata waan hin dubbatu. Utuma hin gedderamin iyyuu utuma gooftaan fudhatin iyyuu fakkeenyummaa jireenya inni qabu waa shan irraa fudhan. Eeyurraa Saa'ol irraa. Nuti warri kiristaanonni iyyuu waa shan irraa fudhan. Maaliif gooftaan Saa'olin barbaade? Inni jalqabaa Saa'ol hojjetaa cimaa. Sana kana xiyyeeffannoodhaan na dhaggeeffadha. Saa'ol nama hojii yookiin hojjetaa cimaadha. Lafuma jirutti ajjeesuutis yoo ta'e hidhuutis yoo ta'e dirree irra jirutti hojjetaa cimaadha. Ragaartuu waan hin jedhu dirree irra jirutti dirree kiristaanota ari'achuu irrattis eenyu baqa eenyuun hin sodaatin. Aasaa of godhe hojjeta.
hojii isatti kenname jechuudha. Waaqayyo immoo ofiisaa hojjetaa jabaa. Waaqayyo ofiisaa hojjetaa jabaa. Saa'olii hojjetaa cimaa. Hojii isatti kennameti nama duuban deebiin, nama cichuun, nama of kennu, nama sodaan, nama duuban deebine. Kanaaf gooftaan Yesuus namichi kana nan barbaada hojii kanaaf jedhe. Argitanii Waaqayyo ofiisaa jalqabatu hojjetaa cimaadha. Maaliif yoo naan jettan guyyaa ja'a hojjete guyyaa tokko boqote. Baran keenya garuu guyyaa ja'a boqonnee guyyaa tokko hojjechuu barbaada. Maaliif guyyaa ja'a guyyaa torba amma dafinoos jira, roobiis jira, jimaatas, qidaames, sanbatas guyyaa hundumaatu amma waldaan banamaa. Ni hojiiyyuu dhiifne irraachuu barbaade. Saa'olii hojiitii nama cimaa akkuma nama siniitiif Waaqayyo hojjetaa jabaa guyyaa ja'a hojjetee guyyaa tokko boqote. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo gaafa gara biyya lafaa dhufee bartoota 12 fudhate hunda isaanii hojii irraa waan nama sanafi karaarra taa'u qoosee waan gooftaa Yesuus hojjetaa jabaadha ofiisaa jechuudha. Inumaayyuu isaan kaan warra qarata fuudhan, isaan kaan sooressoo, isaan kaan warra qurxummii qaban. Eewuma karaarra taa'u qotuu na duukaa bu'in hojii isii kennaa hin jenne. Hojiitii baay'ee qabamaniitu isaan jiranii. Namoota akka Phexros faqoo lagaa qurxummii qabanii qurxummii jechuun diinagdee biyya sanaa keessatti yeroo sana baay'ee guddaa nyaataaf daldalaaf iyyuu namoota akkasii hojiirra waamee na duukaa bu'aadhaanii ture. Gooftaa Yesuus nama sana fi tokko waame iyyuu hin qabu. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun koo hojjetaa jabaa ta'uu jechuudha. Gooftaan tumma maalidha gaafa biyya lafaarra ture abbaan koo hojiitii jira anis hojiitan jira argitanii amma gooftaa Yesuus Kiristoos hojiitii xiyyeeffannoo kenna. Yeroon kun yeroo hojiitii inumaayyuu bartootaan maalidhaa ture yeroo ittiin hojjechuu hin dandeenye dhufuu waan jiruufi utuu yeroo qabnu hojjennaa. Dhugaan isinitti himaa akka macaafa qulqulluu irraa hubatutti nama sana fi Waaqayyo miti seexannoon barbaadu. Dhugaan sitti himaa ati sana fi taanaan Waaqayyo miti seexannoo sun barbaadu. Waan biyya lafaa nama dhaqaalee barbaadu nama hojiitti kennametti si'aana barbaadu seexanniitu nama akkasii barbaadu. Gooftaan immoo kana caalaatii nama akkasii barbaadu. Nama bu'ee ba'ee isaaf hojjetu nama bu'ee ba'ee isaaf yeroo tokko kadhanni keenya dogoggora maalinnaa ana nama dadhabaa nama inni kun gaarii jechichi rakkoo qabaate miti ga'uunii dadhabaadha ittiin keenya ayyaanichaaf hin mallu ayyaanichi nu hin malu dandeettii keenya olii bal'ummaadhaan hin arganne beekumsa keenya hin arganne ayyaanichi waan humna keenya olii arganne hin jedhamu galatoofannudha malee ayyaanni keenya si nama godhachuu miti. Dirree irra jirtutti koo ayyaanni hangafa si godha. Dirree irra jirtutti koo ayyaanni mootii si godha. Laaraa dikoosaa biraa hadda. Dirree irra jirtutti koo ayyaanni hangafa si godha. Warra kan Daani'el faanaan bitaniif mana moototaa keessatti mataa shaalaarraa bahadaas. Atis mataa taatee argamtaa irraa kaasee. Kiristaana jijjiiramte taanaan koo mataa ta'uu jalqabda baqa. Dirree barnootaa irra jirtutti mataa. Dirree daldalaa irra jirtutti mataa. Dirree hojii mootummaa keessa jirtu mataa taata maqaa Yesuus. Ataasiraaf Saa'ol koo dirree irra jirutu mataate. Kanaaf nama hojii ture jechuudha. Argitanii gooftaan nama hojii barbaada. Kanaaf lakkaan namitiin asitti hojjetu kun namitiin asitti baay'ee tattaafatu kun yoo mootummaa koo keessa dhufees baay'ee hojjetu jedhee gooftaa. Haleluuyaa. Waa tokkoon isinitti himaa. Namoonni amma bara keenyaa hundumtiyyuu afuruma hojii nama jibbisiisu jira. Inni kun macaafa qulqulluu jedha. Macaafa qulqulluun namoonni gara dhumaatti hojii kan hin jaallanne weera. Maal jechuu barbaadeen barnoonni hojii barachaa itti taanan jirree masalarratti. Daldalaa itti taanan jirree masalarratti. Haleluuyaa. Waaqayyo isuma si eebbisa jechuudha. Isumaan hangafa taata jechuudha. Waaqayyo namoota akkasumatti daandii irra taa'aa oolan namoota dhimma hojii hin qabne namoota yeroo isaaniitti dhimma hin baatu Waaqayyo iyyuu hin barbaadu dhugaan isinitti himaa. Har'a hojiin hojjetu taanaan har'a waan sitti kenname tokkotti gaafatamummaa kee hin baatu taanaan gooftaan nagate ta'ee hin kadhatin. Ka'itti hojjedhu waan dandeessu ka'itti hojjedhu tajaajila taanaan tajaajilu kennaa sitti kenname isa immoo ilaalcha yeroo kana silaa kitaabni hundumtuu amma barreessaan jalqaba boqonnaan tokko ni dandeessa isa akkasumatti calletee hin dandeessa jedhamu miti. Isa akkasii dhuguman dandeessu si ta'inuma waan dandeessu qabu ilaalchi inni akkasii baay'een isaa dogoggora. Inni cal jedhame waanumatti hin dandeenye tokko waanumatti gochuu hin dandeenye tokko lafaa hin dandeessa jedhamuu danda'u miti. Waan dandeessu qabu taphattoota guddaa miillaa baay'een jaallata. Har'a garuu ani waamicha wangeelaan qabu ayyaana wangeelaa lallabuun qabu. Gooftaatu gara waamicha kanaatti na waame. Isa waamichatti waaqayyo na waame ayyaana inni naa kenne kana dhiisee gara sanaatiin naqee dandeettii sanaa dhabuu nan danda'a maaliif nan danda'a deematuun naqee. Waaqayyo taphattoota kubbaa miillaas tapha kubbaa miillaas baay'een jaallata. Garuu har'a utuu naqee gaarii
waan sana hojjechuu dhiisuu hin danda'a. Maaliif beekuu maaliif waaqayyo keessa koo kaa'ee jira dandeettii waan ani hojjechuu danda'u jira. Hin dandeessan ni siin jedhaa yookiin garuu waan waaqayyo ganamatti siin in hojjeta jedhee hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf asumaan dhaamsa tokkoon qabu. Dargaggoonni keenya gooftaan nu nama kamii barbaada beekuu? Gooftaan nama hojjetu barbaada. Nama dhaamuu barbaada. Bara waaqayyo keessa jirtu taanaan ofii quseetiin ni faarfate taanaan faarfatu. Ni lallabde taanaan lallabde. Namni waldaatti faarfannaan irraan tolle sirbis bakkeedhaan irraan tolle. Dhageessaniittu garuu waldaadhaan faarfannaa siin nufu dhaabatee keessa taanaan gooftaa sii dee gooftaa sii qalaq namni tokko tokko anaan nadiif akka nama jaboo nama gargaaru dhageetti malee akka nama dhiyeessu beekutti waldaama keessa dhaabatee sana faara tajaajilu. Waaqayyo hafuura akkasii waldaa kiristaanaa irraa cabsu. Waaqayyo hafuura akkasii dhaloota kana irraa cabsu. Hafuura sana fumma. Saa'ol garuu hojjetaa cimaa jiru. Erga jijjiiramee hin jenne utuu hin jijjiiramin iyyuu argitanii hin lallabde taanaan ofirraa buute hin kadhatte taanaan ofirraa buute. Waaqayyoofis akka jedhu hundaaniyyuu Phaawulos maalidhaa waan namaaf hojjetanu akka waan gooftaadhaaf hojjetaniifidha. Bara kanaan wal madaalchisee yoo dubbanne baay'ee ulfaataadha. Kanaafi maaliif gooftaan Saa'olin filate inni jalqabaa nama hojiiti. Utuu hin jijjiiramin iyyuu nama hojiiti. As bu'ee cubuu fiigee hojjetama. Namoonni tokko tokko nama raarunan ilaala. Baay'ee ni fiigu baqa. Isa sanas hin qabu, isa kanas hin qabu, isa sanas inni oduu namni waa odeessu yeroo baay'ee nama wajjin hojjenne. Namni wajjin hojjenne mudaaf naan. Namni wajjin hojjenne hir'inaari. Namni hojii hojjenne akkas. Namni hojii hojjetu garuu hojii maali? Maaliif gooftaan Saa'olin filate? Kan waldaa keessa jiran baay'een isaanii hin jirani. Rafii waldaa keessa teesse. Hin faarfatta taanaan rafaan faarfate. Lallabda taanaan rafaan lallabe. In hojjete taanaan rafaan hojjete. Waan hojjetuuti gooftaan ija sirraa barbaada. Indee ideoloojikaalii tokko jira bara kana keessa immoo. Tajaajilaa duwwaatu gonfoo fudhataa. Lallabaa duwwaa gonfoo fudhataa. Faarfannaa eessaa ka'eedha macaafi kee. Jira as keessa hin jiru. Lallabaa duwwaadhaan jiru. Akka nama nuti tajaajilaadha namni biyya lafaa kanarra jiru hundumtu. Inni tokko mana hoteelaa keessa nyaata dhiyeessuudhaaf. Nyaata isa kan biraan fayyadamin malee. Inni tokko dhugaatii dhiyeessuudhaaf. Ishee jalaa waan biraa naqamee irraan baddallee naqan sana fayyadamin malee. Namni hundumtuu tajaajilaa inni barsiisummaa isaatiin dhama'ee hojjeta yoo ta'e barattoota gadi fageessee barsiisa yoo ta'e akka isaan hubatanitti dhama'ee waan isarraa eegamu akka barsiisan hojjeta yoo ta'e gonfoo qaba barsiisaanis gonfoo qaba inni qansiraa hojjetus gonfoo qaba inni gamoo ijaarus gonfoo qaba injiinaroonnis gonfoo qabu. Addunyaa kana irratti namni hundi tajaajilaa yoo hojii kee ta'an jiru ta'e tajaajilaan immoo gonfoo dhabaare akka waan faarfannaa duwwaan gonfoo qabutti akka waan lallabni duwwaan gonfoo qabutti. Akka waan atmosfiirii duwwaan gonfoo qabutti ilaallatu. Noota miti waan hojjechaa jirtu dirree sana irratti amanamummaa qabda yoos gonfoo qabda. Maal hojjetaa barsiisaadha taanaan buddeenatti nyaatu si gaafata yoo seeraa hin barsiistu. Raaftee malatee daa'immanitu ijoollee waan barbaadde hin galta yoo ta'e waaqayyo si gaafata. Kallattii ittiin ijoolleen hubatan sana barbaaddee amaatee inni wadhabdee ijoolleedhaan geessitu yoo ta'e yookaan sitti matti si gaafata. Tajaajilatti duwwaatti gaafatan seeyi. Hojjetuu mana namaa keessa ta'e achitti amanamummaadhaan hojjetu. Sadarkaa buna buusuu irraa kaasee sadarkaa shinii miicuu irraa kaasee hojiitti amanamummaa barbaada. Dhiibaa'ummaadhaan hojjeta taanaan gooftaan. Dhiibaa'ummaadhaan hojjeta taanaan badhaasa hin qabu. Kanaaf waanuma hojjetu keessatti lafuma jirtu dirreema irra jirtu be honest amanamummaadhaan hojjetu. Waaqayyo Daawitiin laga oolaatii madaala. Daawit oolaa tiksuutti katii nama jabaadha. Argitanii ofii koo oolaa tiksee beekaa. Ijoollee baay'een gaafa oolota tiksanii waan tokkotti dhufeennaan achitti dhiisanii badu. Oolota sanaaf hin dhimman oolota sanaaf hin yaadan. Daawit garuu oolota isaatiif lubbuu isaa kennata. Achitti ilaale gooftaan. Lafa laga oolaatti lafa laga tikaatii ilaalee kana gara namaatti fiduu hin qabaa'edha. Maal isiniin jechuu barbaadeen lafatti jirtutti si ilaala Waaqayyo. Waan ati hojjetuuti si ilaala Waaqayyo. Maal hojjetaa jirtu? Waan ati hojjetaa jirtutti si ilaala. Guyyaa tokko hojii kanaaf fakkeenya gaarii kan ta'u namoota wayiitu dorgommiidhaaf gara dhaabbata kaampaanii guddaa tokko deemu. Gaafa isaan deeman kuticha keessa galmichi guddaadha waan ta'eef gaafa ol seenanii namoonni lama achi keessaa warra hojjettoota achi keessa jiran sana hojjettoota achi keessa hojjetan sana warra mana qulqulleessan fa'aa miillaan fa'aa dhiitan darban dhiitii tufanii fa'aa darban. Isheen tokko machuma keessa teessee kadhatti maaloo waan nyaadhu naa kennee kadhatti. Jarri sun akkana isinitti hojiin qaban dorgommii dhaqaa jiru.
galma iddoo dorgommii sanaa keessatti ol galaa jiru iddoo interviyuu godhaman jechuudha. Utuu ol galaa jiranii karaatii manichuma keessa isheen tokko teessee kadhate. Warri lamaatti itti fayyi darban miillaan dhiitanii jechuudha. Isaan keessaa garuu inni tokko gadi jedhee harka qabee dubbisee nyaata kenneefi ishee hojjetu ishee keessaa qaraddu sana sarkaa fuudhee gargaaree dubbisee darbe. Gaafa ol galanii jedhanii namichi abbaan kaampaanichaa dudduubarraa dhaqee ol seene. Erga jarri sun lamaan ta'anii dudduubarraa dhaqee ol seene. Namichi inni gargaare sunis immoo ergasii dhaqee ol seene. Isa booddee sadan isaanii tutaa jiranii abbaan dhaabbatichaa qoruudhaaf gaafa ol seenu dhaqee jarreen sadan sun hin taa'u isin lamaan kuftan itti jedheen. Maaliif kuna ganaa qormaata qoram dhabdi madaalliin ganaa namteenna madaalliin gajjallaatee dhume jedheen. Maaliif jennaan isheen sila teessee waan haa kennu nyaata birrii naa kenne teessin taphatu haadha manaa kooti. Namichi inni sila mana itti xaraguus miti teessee darbetan immoo aanumaadha. Ammas qormaanni keessa madaalliin keessan aanumaati. Argitanii akka kana gooftaan akka kanatti nama madaala. Fakkeenya gaariidha. Lafa hojjetutti biiroo hojjetu keessatti mana barumsaa jirtu keessatti waanuma dirree hojjetu keessatti hojjetaa cimaa akka taatu barbaada. Kiristaana ta'anii har'a Phaawulos irraa yookiin Saa'olodhaa maal barannaa hojjetaa jabaa ta'uu isaati. Inni lammaffaanii amala Saa'ol irraa kan nuyi barannu kiristaanni seenaa beekuu qaba. Waan kaleessa ture waan irra jiru namni sagaleessaa beeku har'a waan keessa jiru wallaala. Namni waan irra keessa jiru beeku immoo addunyaa irraa hubatu immoo waa'ee borii raaguu yookiin qeequu wallaalu. Kanaaf nama seenaa beeku ta'utu irra jira kiristaanni jechuudha. Sababiin isaa biyya lafaaf seexana ganne malee kiristaanummaa fudhanneen nuyi seenaa ganne. Inni sadaffaan nama hariiroo cimaa qabudha. Argitanii Saa'ol utuma hin jijjiiramin iyyuu nama hariiroo cimaa qabu hiriyoota isaa wajjin. Argitanii hanga sadarkaa mana mootummaa hanga sadarkaa mana lubootaatti illee mana hangafa lubootaatti illee nama hidhate cimaa qabudha. Riileeshnshiipiin ofii wajjin jira, maatii wajjin jira, ollaa wajjin jira, biyya wajjin jira, uumamaa wajjin jira. Namni tokko riileeshinii ofii isaa wajjin hin qabu. Ofii isaa of lolaa deema. Haali waaqayyo akkasitti na uumee of arrabsaa deema. Namni of arrabsaa deemu immoo nama hin gahu. Namni ofii isaan of lolee naaf naa hidhatee yaadu. Nama ofii isaan of lolee nama kan biraan gashu. Ofii isaa of lolee nama hariiroo cimaa qabu ta'utu irra jira. Maalirraa baran hariiroo cimaa qabu. Wajjin hiriyoota isaa wajjin. Kiristaanni tokko nama jifataa deemu bara kana. Waltajjii irratti nama jifatu amma tajaajilli isaa namoo baay'inaan ati maaliif tajaajiltoota qeeqaa baay'inaan kan naan jedhan jiraachuu dandeessu. Amma ammatu waan kun yookaan naquun namu dhaabate. Maaliif ani mishiinarii warra bakkeetti dhugaa ba'an oola warra gooftaan beekne. Isaanitti iyyuu lallabaa oolla. Warra mana keessaa immoo walitti caagoonee walitti himne gaarii. Umurii kanatti waan gooftaan natti mul'ise tokko isinitti himuun dirqama kooti. Namoota na hordofaa jiranii. Tajaajilaan irra isteejii dhaabate dabaree wal arrabsa. Inni tokko torbee lallabee yoo ta'e isanni hin jedhe sana har'a immoo inni dabaree qabu achirra dhaabatee isteejii wal arrabsuu ta'e argitanii hariiroollee tajaajilaan hariiroon qabu. Lallabaa gidduu faarfataa gidduu Saa'ol irraa kan barannu garuu hariiroo cimaatu jira. Hiriyoota isaa wajjin argitanii hiri kophaa deeman jiru. Inumaa hiriyoota duwwaan jedhu namoota isaa wajjin hojjetanii wajjin. Hiriyoota isaa wajjin deemu hariiroo qaba jechuudha. Maalirraa baranna kiristaanummaa keessaa hariiroo baranna. Kanaaf har'a kiristaana jijjiirame taanaan maalirraa baranna Saa'ol irraa uummanni hin jijjiiramin iyyuu hariiroo irraa baranna namaa wajjin hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa hariiroo hiriyaan hariiroo ijoolleen hariiroo waldaan hariiroo waldootiintu hariiroo maa wal jifatu har maa wal irratti kawwar. Kanaaf kan irraa barannu jireenya Phaawulos irraa wantoota gurguddoo shanii kan jedhu hin jijjiirame wantoonni irraa barannu waan shanii. Inni afuraffaan nama liider yookiin nama geggeessaa ta'e argitanitu hiriyoota isaa keessatti hiyyummaa ta'e. Isatu geggeessa alana biyya kasiidhannaa alana cirannaa akkasidhannaa achi deemnaa amantoota gidirsina amantoota dhiinaa dhaabnaa kan jedhu biyyaan kan godhu kan geggeessu mataa kan ta'eedha. Saa'olidha achuma keessatu. Kanaaf gooftaan isa barbaade. Argitanii gooftaan maaliifi Saa'ol kana ari'ataadha ajjeesaadha barbaade. Maaliif barbaade seetu waan shan isatti maayira. Wantoota shan immoo jireenya Saa'ol irraa ta'uu hin jijjiiramin kan inni godhaa ture. Amala jireenya Saa'ol irraa waan shan barannaan jedhe seen isinitti maal. Isaan keessaa inni afuraffaan kun liideriidha yookiin nama geggeessudha. Hiriyoota isaa irratti iyyuu geggeessaadha jechuudha.
Nu warra kiristaana gaafa taanu geggeessaa ta'utu irra jira. Kiristaanni geggeessaadha mataa inoofamatu hin taane hafuura qulqulluutu isa geggeessaa inni immoo namoota karaa qajeelcha. Waa'ee bara, waa'ee maalii, waa'ee waan hundumaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee waan hubatuu fi hin geggeessa jechuudha. Kiristaanni geggeessaadha. Geggeessaa jechuun waan irra taa'ee boor kan ilaalu waan ta'eef. Kanaaf inni shanaffaan maalirraa baranna? Nama seeraati. Saa'olirraa akka kiristaanummaa keenyatti maalirraa baranna? Kiristaanni jijjiirame tokko amala isaarraa amala Saa'olirraa maal baranna nuyi? Seera dubbii waaqayyoo taataatiin jiran akkuma Saa'olii seerota Musee seerota jiran 620 sana seerota Musee seerota raajotaa seerota Yihuudotaatiin geggeeffamu san immoo seera dubbii waaqayyootiin akkaatiin geggeeffamu kan. Dhiisima jiraannatu hin taane akka warra bakkeena ayyaanaan geggeeffamna ayyaanni qulqulluu nu godheera jedhanii waan barbaadan godhaniitu hin taane seera dubbii waaqayyootiin geggeeffama. Maalidha dubbii waaqayyoo? Waan an dubbadhuti maal jedha? Maal jedha? Waan an hojjedhuti maal jedha? Waan tokko gochuu dura maal jedha dubbii waaqayyoo? Jireenya keenya kitaaba qulqulluudhaan geggeessu. Innis yana keessumatti karaatiin seexanni lola guddaa kaasee jiru. Amantoonni bara keenya kiristaanonni keessumatti kan dhaggeeffataa jiranii namni amma dogoggora isaatiif sana tiksii barbaada. Piriinsiipilii yookiin gaa'idaansii godhatee qajeelfama jireenyaa dubbii kana godhatee cubbuu hojjeteef wabii godhatama caafa qulqulluu. Inni kun immoo waan dinqiidha iyyuu. Bara kana keessa namni cubbuu hojjete reedhee waldaatti dhaqee harka isaan kennatu, geggeessaatti dhaqee harka isaan kennatu. Tiksiidhaan dhufa jal'inatti tiksii baadhate, cubbuutti tiksii baadhate, ejjetii tiksii baadhate, dhugaatiitti tiksii. Argitanii? Kanaafi qajeelchaa keenya kan ta'u, liiderii keenya kan ta'u, geggeessaa keenya kan ta'u dubbii waaqayyooti. Kana shana irraa baranna. Kuni wantoonni amala Phaawulos yookiin amala Saa'ol irraa barannu shanan kuni utuu hin jijjiiramin dura, utuu gooftaan itti hin mul'atin dura. Haaleluyyaa. Argitanii utuu hin jijjiiramin iyyuu nama jireenyi isaa fakkeenyummaa qabudha. Kotaaga erga jijjiirame akkamitti immoo jijjiirame utuu hin jijjiiramin amala akkasii erga qabaate erga jijjiirame dhiibbaa qabu. Utuu jijjiiramin kiristaanota ari'ataa ture, ajjeesaa ture, balleessaa ture erga jijjiirame maal ta'e? Isee itti fufnee qabxii tokkoffaadhaan kutaa kaanu keessatti gadi fageenyaan hin barannu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kiristaana jijjiirame akka taanu barbaada Waaqayyo. Haaleluyyaa. Mee kanannu akka nuti jijjiiramnu kan barbaaddu sagalee jijjiiramaa gara keenyatti kan erge jireenya jijjiiramaa, ilaalcha jijjiiramaa, sammuu jijjiiramaa nurraa barbaadda gooftaa. Nuna jijjiiru hafuurri kee, nuna jijjiiru ayyaanni kee, nuna jijjiiru sagaleen kee, sagalee qabatee gara keenya dhufteeta gooftaa. Nu yeroo hundumaa kadhanni keenya nu jijjiiri siin jedhu. Ati immoo isinumti of jijjiiraa nuun jedhu. Nuti of jijjiiruu qaba waan ta'eef. Yoo nuyi of jijjiiruuf kaan jal'ina keessa jiru, cubbuu keessa jiru, hammina keessa jiru irraa ba'uuf yoo nuyi kaan hafuurri kee immoo keessaa nu baasa. Nuyi jijjiiramuuf kaanaan hafuurri kee nu jijjiira. Nuyi hin jijjiiramnaa nu jijjiira. Waggaa baay'ee waldaa keessatti iyyee waggaa baay'ee faarfannee waggaa baay'ee lallabnee lallabii keenya faarfannaan keenya kan nu goomsa amma yoo nakkaan hin jijjiiramin jiru maqaa Yesuusin hafuurri kun nu nageddeera. Nama amma harka kee ol kaastee na wajjin kadhachaa jirtu kun amantiidhaan na wajjin kadhatu hafuurri si jijjiiru hafuurri jireenya kee geddeeru hafuurri maqaa Yesuusin cubbuu keessa hammina keessa ajjeesuu keessa ari'atuu keessa hafuurri si jijjiiru gara Kiristoos dhufuuf gara kee dhufu maqaa Yesuusin. Hafuurri anaaf siin geddeeru yaa Waaqayyo si haa galatu nu jijjiiri ulfaadhu ayyaana nu baay'isi sadarkaa hafuura keenyatti guutii nu kadhadhu maqaa Yesuusin ameen. Daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalii fa biyya lafaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni maatiin ta'in jirtan yoo jiraatan sabiskiraayibii tuqaatiin maatii ta'a. Laayik sheer gochuudhaan immoo namoota hedduu bira kan qaqqabu godha. Waaqayyo maal sirraa barbaada? Kiristaana jijjiirame akkati taatu barbaada. Kiristaana jijjiirame ta'e eebbifama.